Daandii qabsoo malbulcha Oromoo irratti. Uummanni Oromoo nagaa, bilisummaa fi mirga dhalootaa hunda caalaa mararfata ture. Kana sirna gadaatiin calaqqisiisaa jiraata. Sirni kun olaantummaan seeraa kan itti kabajamu, walqixxummaan ilmaan namaa itti beekamu, hariiroo hundi safuu qabu, hangameessa hoodaa bakka sarara diimaa irra hin darbamne qabu, hoogganoonni yeroo murtaa'eef kan itti kennataman, hawaasni hiriyaatti hiramee murni hundi qooda biyya malbulchaa fi hawaasuma keessatti qooda fudhatu ture. Jaarraa tokko dura alagaan humnaan caaluun sirni kun dhabamsiifamuun jireenya gadadoo fi joonjee keessa jiraachuuf giddisiifame. Dhaabbata Oromoon waggoota hin beekamne kaasee ijaarrate diiganii kan ofii qabeenyaa fi humna Oromoon jajjabeeffatan. Sun ammayyuu Oromoo irratti aanjaa kennaa fi Oromoon abbaa bokkuu, abbaa duulaa fi raabaa doorii fi abbaa muudaa dhabe. Weerara nyaaphaa dura Oromoon amantii tokkicha abbaa muudaan gaggeeffamu kan amma waaqeffannaa jennuun qaba ture. Hamma gooftolii koloneeffataan waraanni itti banamutti warri waaqa tokkichatti amanan keessaa yoo hangafa hin taane tokko ture. Quba itti qabuu dura of baraa jennaan. Sanaaf Oromoon abbaa qarooma fafaa ta'e. Waaqeffannaan dhoowwamee uummanni amantaa adda addaa akka fudhatu dirqame. Ergasii Oromoon kutaa amantii xixinnootti hirame, kiristaanaa fi islaama keessaas. Itoophiyaanonni caasaa mootummaa, waraanaa fi galmistaan tawaahidoo kan waloo ta'e kan wayyabii isaanii itti amanan qabu. Waaqeffannaan akka amantii alagaatti ilaalamuu keessaa hin baane. Yeroo hacuuccaan akaakuun garaagaraa irratti baay'atee sadarkaa baacuun hin danda'amne ga'uu fincilatti ka'an. Torbanootuma keessa yeroo jalqabaaf dhaaba malbulchaa Oromoo hunda hammate ta'ee sagantaa malbulchaa qabu adda bilisummaa Oromoo ABO ijaaranii bobbaasan. Sana booda kan Oromoon Itoophiyaa ta'uun himamee ABO'n akka addaan baastutti ololamuu jalqabe. Akka akeeka sagantaa malbulchaa isaattis Rippaabilika Oromiyaa Uummata Dimokiraatawaa ijaaruun lafaa ka'e. Sana duwwaan hin dhaabbanne akka bara Paan Afrikaanizimii yookiin tokkummaa Afrikaa dhalachuusaa uumamuu jaarmaa tokkummaa Afrikaa deeggaruusaa labsee ture. Akkasumas akka yoo danda'ame saboota biraan tokkeessoo malbulchaa uumuuf bu'uura walqixxummaa, fedhii walii kabajuu fi gara akeeka waldaa fedhaan ijaaramuutti hojjetu irbuu seenee ture. Oromo Liberation Front Political Program June 1976. Kan koloneeffachuun nagaa fi bilisummaa isaan dhoowwe humna nafxanyaa biyya mootii Habashaa Amaara Shawaan hoogganamuu ture. Mootitti itti jijjiiramanuu caasaa fi jiruun impaayera Abisiiniyaa hin jijjiiramne. Ammayyuu battana kolonummaa beekamaadha afaan Amaaraan ajaja dabarsa. Koloneeffataan Oromoon afaan dimokiraasii gadaa, mirga abbaa, mirgoota sabaa lafaa fi qabeenya hundaa, bilisummaa fi qajeeltuu dhabsiise. Yoo mallee heera keessatti beekameyyuu irbaala yookiin waraqaa irratti hafe. Hariiroo Oromiyaa fi impaayera Itoophiyaa gidduu jiru humnoonni baay'een roga dhabsiisuu yaalaa jiru. Mootummaan Abisiiniyaa kan impeeriyaalistii tumsee biyyoota Afrikaa koloneeffate tokkicha waan ta'eef Oromiyaan gaagaama hirmaata Afrikaa ta'uusee fi cunqursaa sabaa jiraachuu fudhachuu hin barbaadan. PP waliin itti gala wal fakkaataa qabaatanis hoogganasaa Abiyyiin tartiiba jiru waan jijjiiree fi hammeenya waan itti agarsiiseef akka diinatti fudhatanii jibbuun. Akii kanaan gotti ol ba'u duraan isaanitti sirritti hin baqin tokkicha ta'a. Kanaaf Abiyyiin teessorraa buusanii ofii bakka bu'uuf qabsaa jiru. Oromoon garuu dubbii kan qabu impaayeraa fi abbaa fedhe haa ta'anii kanneen hoogganan waliin. Hoogganoonni impaayerichaa irratti hanga yoonaa harka wal jijjiiran hundi Oromoof tolanii hin beekan. Kanaaf hammeenya Abiyyi kan impaayerichaa irraa adda baafnee ilaaluu hin qabnu. Lamaanuu buqqa'uu qabu. Kan waa'ee isaanii dubbisnu hundi akka seeraa ol ta'an, adami isaanii marti seera malee ajjeesuu, qaama kukkutuu, jiraan gubuu, bineensi akka nyaatu darbachuu fi kan kana fakkaatani. Hammeenya irratti kamiin isaaniiyyuu isa kaanii gadi hin jiran. Bulcha koloneeffataa keessa gallee mootii jijjiirrachuu gargaaruun Oromoon humna haaraa boru yaabbatuun qopheessuu gadi hin ta'u. Gurguddoon Oromoo tokko tokko nafii isaanii hin beekan. Kanaaf kittillayyoo nama biraa ta'u. Otoo sana beekanii isaan ture kanneen biraa walitti qabanii haala xaxamaa kana keessaa akka itti baanu kan mari'achiisan. Kanneen biraa ijoo isaanii lallaafaa akka ilaalcha addunyaa gosa gitaa fi godina tuttuqurra dura tokkummaa isaaniif meeshaa cimaan qaban Oromummaa fi afaan Oromooti. Yoo tokko ta'an namni isaan kabaja. PP waan kana beekuuf Oromiyaa waliin jiroo isaa taasifatee fuuloo Oromoon of dhiyeessuu barbaada. Garuu PP fi impaayerri Oromoo ta'us dhaaba Oromoo ta'us hin danda'an.
hundee masaanitii alagaatu fedha alagaaf dhannoone. Garuu Oromoon hundi akka isaan gula jiru fakkeessu. Caalaan isaanii kashalabbee fi hundeen ol dhiyoodha. Safuunis hoodanis uumaa Oromootti hin ta'an. Oromoon yabboo ilaa fi ilaamee alagaa kamirrattuu hin argamin hin jedhamu. Garuu afaan Oromoo yabboo sanarratti beekamee afaan Amaaraa waliin carraa walqixxeen kennamuutu irra jira yookaan hunduu afaan sabgidduu akka Ingilizii fa'aatti dhimma bahuutu irra jira. Qophii kamirrattiyyuu haalli Oromoon afaan alagaan dubbachuuf dirqisiifamu jiraachuun qabu. Alagaa yabboo malbulcha Oromoo waliin qooddatan yoo jiraate kanneen garaagarummaan qaata beekamee dhofsisaaf dhiyaatan malee eenyummaa fi gaaffiin Oromoo kan fudhatan waliin qofa ta'uu qaba. Oromiyaan yoo walaboomte akeeka sirna dimokiraasii gadaan bulti. Yoo ofiin bulee federaalawes heera kanneen federaalawaa jaalatanii tumataniin ta'a. Fedhaa fi caasaa saba tokkoon oofamuun ni hafa. Rimsamni mangistii kolonummaa haqamee kana walqixxootaan bakka buufama. Aaboon kan qabsaa'uuf bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fi kana kan dhugoomsuu danda'u ummati Oromoo aangomsamee mirgi hiree sabummaa ofii ofiin murteeffachuuf referendamii bilisummaan gaafa gaggeeffachuu danda'anidha. Referendamii yoo gaggeeffamu qoodii ABO walabummaa akka filatan labsuudha. Filmaati kan sabaati. ABO'n otoo akeeka isaa qabsoo hin lakkisin fedha ummatichaa kabajuudha. Filmaanni ummataa walabummaa ala taanan ammaaf kan inni filate fudhachuun gara fuulduraatti yoo barbaachise akeekisaa karaa hojiirra oolu qabsaawa. Qabsaa'onni Oromoon moo'ummaan yookiin abbaa biyyummaan isaanii halagaan humnaan cabee bilisummaa fi walabummaa lafaa qabeenyaa fi dafqa isaanii dhabuu fi garboomuun hundee qabsoo isaanii amanuu qabu. Qabsoo isaaniif hangameessa waloo tokkorratti waliigaluun barbaachisaadha. Kunis wal gidduutti waan safuu ta'anii fi hariiroo dhaabota nyaaphaa fi olloota waliin qaban irrattidha. Qondaala dhaaba nyaapphaan wal argaa kamirrattiyyuu afaan Oromoo dubbachuu fi ramaddii dhaabaa malee qunnamtii qabaachuun dhorkaa ta'uu qaba. Saboota sabaawotaa fi uummattoota gidiraa wal fakkaataa keessa jiran waliin ilaalcha tolaa qabaachuun barbaachisaadha. Hamma danda'ame qabsoo isaanii akka itti qindeeffatan soquudha. Hariiroon nyaapha waliin tolfamu hundi sabichi maal buufataa irratti hundaa'uu qaba. Jechi tokko jira, maalaa baasuuf dhamaraasu. Oromoo fi cunqurfamoonni lubbuu baraaramuuf tattaafatu. Ololli nyaaphonni gaggeessanii fi golii kaasan hundi qabsoo bilisummaa fi walabummaaf godhamu dagachiisuu fi hunduu yeroof burjaajii uumu malee waaraa miti hundeen qabanii. Golootii fi bulchootii waggoota 50 dura turan ABO'n kan hundee gadi fagoo qabu malee hin leenne. Kanneen dhugaa qaban itti ciccinaan irra aanuun isaanii hin oolu. Tafarii Dargii fi Wayyaaneen yeroof nama guraaran malee dubbeen isaanii akka hin tolle agarree jirra. Si'ana jarri farra ilmoo namaa ta'an kun abbaltii faallaa warraaqan fuulduratti fidamaa jiru. Oromoon badaa akkasii waliin akkamitti diriiraa nagaa tokko irratti ta'a. Oromoo keessaa kan itti madaqan abdachuutu jajjabeessaanii jira. Oromoo akkasiis kana maaliin magannu? Bilxiginnaan commeedha. Jireenyi see tibba gabaabduu tokko. Yeroon funaanamuu baannaan ofirratti torturtee baddi. Qarooma isaa Giriikotaan yookiin Itoophiyaa jedhamuun barruun qabaman as hedduutu Abisiiniyaa akka ofii barbaadutti tottolfataa ba'e. Eenyummaan Aksum kan tarii Giizii dubbataa ture akka Zaagoo'ee fi Salamoonawaa Habashaa jedhamee Amaarinyaa dubbatutti sissiqaa guddatee sirritti hin beekamu. Asoosama giti bittuu ofiif tottolfate duwwaa beekna. Oromoon saba Afrikaa guddicha godinaa kan ture seenaa godinaa kana keessatti maal akka taphate ukkaanfamee jira. Sochiin isaanii kan jaarraa 16ffaa keessa bantii ba'e maaliif akka ka'eeyyuu ciigoon kan barreeffame malee sirritti hin beekamu. Sochiin Oromoo sochii Afrikaanota godina kanaa keessa jiraniin addatti ilaalamu. Daftaroonni Habashaa tokko tokko jaarraa 16ffaa keessa Afrikaa alaa akka dhufe himuu yaalu. Kun isaan yoom eessaa akka dhufan akka hin gaafatamne yayyabame. Amma kan hundaa dararaa jiru seenaa durii otoo hin ta'in kan amma keessa jirru. Murna mirgootaa fi qabeenyaa fi biyya Oromoo dhabsiisee bu'aa dhuunfaaf oolfachuu barbaadutu jira. Oromoon gufuun keessaa fi alaa itti baay'atus cabsatee gara walabummaatti deemuu akka danda'an kurnan 5 darban keessatti agarsiisanii jiru. Abbaa biyyummaa yookiin moo'ummaa bilisummaa fi walqixxummaa hanga mirkaneeffatanitti qabsoo isaanii hin dhaaban. Kun ilaa fi ilaameen yoo xumurame hundaaf anja'ummaa qaba. Akka Afrikaanotaatti dhiiga kan dhangalaasaniif hedduutu isaan eeggata. Oromoon qabsoo isaatiin jija argate qaba.
qabsoo hafeen sana eeggataa kan irratti itti guutuu malee wanti sana irraa ka'u hin jiru. Mirgoota lafa, aadaa, eenyummaa fi afaan, daangaa biyyaa fi kan kana fakkaatan irratti Oromoon argate Biphiin erga dhalate irraa mulquuf shira xaxuu dhaabee hin beeku. Garuu gaaffin Oromoo kan dhugaarratti hundaa'e waan ta'eef hin dandeenye. Qabsoon isaanii mirga sabummaa ofii ofiin murteeffachuu hanga walabummaatti itti fufa. Qabsaa'otii taliilummaa kaayyoo kaasaaf dhudhuma jaarmaa cimaa qilleensa hin galchine, jaallummaan dhugaa fi iftoominni jaallawwan gidduu jiraachuu daddaaqina malee kutannoo caalan itti mirkaneessutu abdatama. Kun hanqachuun ta'innaa kan luuxxee galtuun yeroo barbaadde seentee yeroo barbaadde ba'uu dandeesseef kan ifate hundi gaaratti dhiisee diina haaloo hedduu irraa qabutti baqatu. Kan kanaan dura itti baqatan qananiin jiraachuun isaanillee himamaa hin jiru. Gurguddoon tokko tokko ofittis oromummaattis amanuu dhabuun waan qaanyii hambaa funaannachuu alagaa jala kurkuranii, alagichi humnas qabeenyas hin qabu, kanuma isaanii qunxuraa itti darbatee saba isaanitti garagalcha. Kanaaf sababa isaanii tokkummaan Oromoo burjaaja'ee kiyyoo keessa lixe keessaa hanga yoonaa hin ba'in jira. Diinas kan ofirraa faccisaa jiru Oromoodha. Nyaaphii Oromoo cabsuuf kan duulchisaa jirus Oromoodha. Takkaa baandaa Oromoo otoo hin hiriirfatin alagaan Oromoo moo'een beeku. Imbaayiraa Habashaa kan Oromooti jedhee Oromoo kan ajjeesu maatii fi gosa isaatti maali malaata? Oromiyaan haa jiraattu. Ulfinaa fi suuraan gootota kufaniif, walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif, nagaa fi araarri ayyaana aabboolii fi aayooliif haa ta'u. Ibsaa Guutamaa Waxabajjii bara 2025.